Ashama akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hunduma keessaniif nageenyi rabbi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Nagaa keessanii jajjabaattu ani nagaa kootti jallata waaqayyo boge nagaa keessatti daadanii kottaa rooza hojjenna wajjiniin jechuudha. Rooza akkamii akkatti nyaatu argitanii ajab jettu jechuudha. Kunannaa shunkurtiin kun bishaate jechuudha. Rooza mendiiti. Yeroo shunkurtiin bilchaate yeroo shunkurtiin kun bilchaate kanadha. Kaarotiidha. Kaarotii kana itti godha. Yeroo kaarotiin kun bilchaate immoo dhadhaatii kana sasitti dhiqadhee jira. Namajiidha. Kun immoo nacci shunkurtiidhaa fi jinbiladha. Kunis immoo soosiidha. Kun immoo bizaariidha. Kanneen itti godha. Nawajjiniin turaa hanga dhumaa baasee jedhutti viidiyoo kana hordofaan isiniin jedha. Inni hordoftoota kiyyaa keessaa baheen deebi'a viidiyoo keessaa amma kunoo kaarotiitti godhadheen jira. Kaarotiin kommoo naa bilchaachaa jira. Yeroo bilchaate qimamiitti goggodhee walitti deemida. Viidiyoo keessaa baheen deebi'a sillee ta'eef nagaan turaan isiniin jedha. Kun akka haala kanaatiin itti godhadheen jira waan hunduma isaa jechuudha. Qimamiinsaa akkana bishaattee jirti. Egaa booddee immoo xiqqoo tureetan hindaan qotti godhadha. Akkana isiniin jedha. Akkas hindaan qohaadhaa jechuu akkanatti xiqqootatti irraa deemsa jechuudha. Nasuma like godha, subscribe godha, YouTube kiyyaana jajjabeessa. Isiniin jedha ilmaan Oromoo hundumti keessanuu. Egaa amma bilchaatee dhufutti viidiyoo keessaa baheen itti deebi'a malee keessa hin turu baay'ee tura sila ta'eef daqiiqaa hedduu tura sila ta'eef viidiyoo gidduudhaan kaameraa kiyya cufadhee itti deebi'a. Ofii kootiif hojjechaa waraaba sila ta'eef naaf illee hin mijatu. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Hindaan ittiin bishaattee geessee jirti. Akkasitti godhatanii oovenii keessa godhaa jechuudha. Gubbaa isaatti ni banaa. Bilchaateera sila ta'eef gubbaadhumsa bichaa bilcheessuufini. Kun immoo roozadha. Miiccee tureen jira arga miiccee. Amma immoo itti godhaa jechuudha. Akkasii kun amma bishaan isaa danfee jira. Bishaan danfaa kanatti rooza itti godhaa jechuudha. Rooza itti godhee xiqqoo akkatti sosochoosa waliin makee qadaada isaa itti cufaa jechuudha. Yeroo bishaatee ba'ee waliin ilaallaa wajjiniin turaa isiniin jedha. Baay'ee kaameraa keessaa baheetan itti deebi'a. Yeroo bishaateen isinitti agarsiisa.